Hayyee egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa har'aa hayyuu tokko Profeesar Asaffaa Jaalataa wajjin jira. Profeesar Asaffaa Jaalataa hayyuu Oromoon qabdu ija Oromoo kan bifa seenaa Oromoo Oromummaa fi siyaasa Oromiyaa keessatti nama Oromiyaa irratti beekamu hayyuu jabaadha. Profeesar anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii sinin jedha. Baay'ee galatoomne cicha goobaa fi miidiyaan keessanii baay'ee galatoomaan jedha. Ulfaadha Profeesar yeroo hedduu miidiyaa Oromoo irrattis sinan arga. Akka namoota kabiraa miidiyaa Oromoo irratti illee sinan argu. Ormi sinin jaalatu, ormi waccisiistu Oromoo birattidhaa fi dhimma Oromummaa irratti waan baay'ee hojjettanii seenaa jajjabduu hojjettanii akka qorataa hayyuu seenaa Oromoo, siyaasa Oromoo fi Oromummaan irratti yeroo dheeraa waan baay'ee barreessitanii qabsoo uummata Oromoo keessatti shoora guddaa qabdu. Maddi rakkoo Oromoo fi furmaanni isaa maalittanii yaaddu? Duudhammaa Oromummaa irratti deemaa jira. Kun maaliif nyaapatu Oromoo dura darbee waan Oromoodhaaf gatii baasu baree balleessu jala barbaada jechuudha. Oromoon nama meeqatu dubbisee waa'ee Oromoo kana xiinxalee hubatee jira kan jedhu gaaffii guddaadha. Dhuguma Oromoon waan isarratti katabame ijoollee Oromoon isa ta'u nyaaphaan isa ta'u hin dubbisaa jala deemaa hin hubataa biyyi lafaarraa biyya beekumsaan ol dorgoman ta'eera. Oduu odeessuu danda'a namni garuu beekumsa bishaataadhaan uummata kanatti haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Warri miidiyaan hojjettanii dirqama keessanii of qartanii dubbistanii ilaaltanii beekumsaan uummati kun akka baratu gochuun barbaachisaadha. Nyaabi maaliif Oromoo irratti waan duulu kana maaliif duula Oromoo irratti Oromummaa irratti maaliif duula kan jedhamu kana gadi baasanii xiinxalanii uummata Oromoo barsiisuun barbaachisaadha. Ilaa mee ilaali waggaa 150 Oromoon boolla kee ture hin jedhe. Oromoo gaabii wallaalumaa guuboo wallaalumaatti haguuganii Oromoon akka of hin barre godhanii nama waan beenne wallaalaa dhoofaa godhanii bitaa. Keessa namni ija qabaatu ka'ee lolisa godhu malee nama baay'ee Adaraa Haile Sillaasee, Adaraa Algaa, Adaraa maalii jedheetu waan isaan mataa keessatti kaan baadhatee adeemaa ture. Amma immoo kun hunduttuu cabee galata guddaan wallaansoo adda bilisummaa Oromoon deemaa ture haa ta'u namni baay'een biyya lafaa irratti faca'ee jira. Kana cabsee Oromoon irraa biyya lafaa irratti biyya lafaa maal akka fakkaatu beekumsi gatiittamee akka inni qabu hubatee jira. Garuu baay'een isaa amma deebi'ee irraanfatee deebi'ee isuma baqatee ba'eetti deebi'ee lafa Oromoo irraa fudhatee dhaqee gurguratee nama biraatti gurguratee deebi'ee galaa jira. Tiraajedii nama harka isaa nyaatu fakkaata namni baay'een. Maaliif Oromoo maatii Oromoo irraa lafa fudhatanii wal gurguratan beekamaadha. Isaan naggaateedha waan godhan hin jiru. Garuu warri immoo ala jiru maqaa wallaansoo Oromoo fayyina ala baheetu wallaansoon numeera nu bilisa baanee irraa jedhee deebi'ee uummata Oromoo akka rakkatu godhaa jira. Kanaaf wanta kana hundumaa irratti baatirii irratti qabuun sinirra jiran jedhan. Baatirii irratti qabanii warra wallaansoon Oromoo dhumeera Oromoon bilisa baheera ta'uu jedhu kunoo maaliif kun du'aree kun maaliif ajjeefama maaliif saamama maaliif lafa mana mootummaa ijaaruudhaaf lafa meeqa Oromoo irraa fudhatamee Abiy mana mangistii biliyoonii meeqaan gara biliyoonii 11 ijaarrachaa jira. Maaliif lafa Oromoo naannoo Finfinneetti utuu lafa aerooppilaanii jiru lafa aerooppilaanii biraa ijaarra jedhanii Oromoo meeqa lafarraa quncaasanii lafarraa fudhatanii lafa saamaa jiru. Maaliif Finfinneen gurguramaa jirti malee mana ijaaranii gurgurachaa jiru. Eenyu fa'i Finfinnee warri gurgurachaa jiru? Shaggarii warri gurgurachaa jiru eenyu fa'i?
eenyu fa'itu sooromee jira? Ummati Oromoo maal keessa jira? Dhukkuba akkamii keessa jira? Deega akkamii keessa jira? Nama meeqatu duula deemee du'aa jira? Nama meeqatu humnaan qabamee wattaadara ta'aa jira? Nama meeqatu durbii Oromoo kan biyyatti barattee silaati biyya ishee keessa ummata isheef hojjettu wandaqa Arabaa godhanii biyya Arabaatti gurguramaa jiru. Mootummaa Oromiyaa kan jedhamutu Waqar Araarsoo Biqilaa fa'aa dura olaansu adda bilisummaa Oromoo keessa ture fuudhanii itti shuumanii dubartii Oromoo biyya alaatti geessu. Silaati Araarsoo fa'aatu nama ta'anii ijoollee kana barsiifnee waa baratanii hojii akka isaan argatan biyya keessatti teknooloojii barsiifnee barumsa akka isaan baratan godhachuu mannaati Arabaaf dhaqanii sa'a 24 hojjetanii achitti kaan achitti du'ee karaatti gatamee jira. Dargaggoo Oromoo meeqatu biyya adeemee waan nyaatu dhabee bishaan irratti dhumaa jira akka qurxummii. Kana hundumaa akka gaariitti ibsuun kan dirqamisa kan miidiyaa walaba ta'e kan Oromootiin jedha galata.